ilaala mucaa kalee araba ajjeesiidhaan sa'a 24 osoo hin guutin qacam godhaniira riyaala 50 itti maddabanii nama isa arge jechuudha. Tarii arabuma qabee tarii hoogaa nama isa beekuu qabsiisee garuu qacam godhaniira. Laaleekum hagamoo ijoollee Saawudii Araba ajjeesee jechuudha. Akkuma beekamu sa'aatii 24 keessatti akkuma argaa jirtan qabamee akkanatti qabamee jira jechuudha. Egaa ijoolleen keenya xigaabin isaanii xigaabii miti. Dura walajjiisaa turanii amma immoo gara Arabaatti deebi'an. Yeroo ammaa kanatti dhugaa dubbachuuf waan baay'ee fokkataa biyya Arabaa keessatti ijoolleen keenya yeroo dhugaa ani hin beeku amma feeyyuu ta'u seera Saawudii hin beeku. Akkanatti waan akkana kana raawwachuun sirrii miti jedhee tayyaadha. Egaa akkuma beekamu nama ajjeestee dhiisii har'a dhugaa dubbachuuf maaliif kunoo akkuma beekamu mucayyoon yeroo darbee Itoophiyaadhaa haaraa dhuftee isaan kunoo waan qoshaashaa kana mana keessaa qabu isa isheen hin beekne ajjeestee mucayyoo sana ajjeesan. Kanaaf oduma seera Saawudii beeku oduu seera biyya sanii beeku osoo achi keessa jiraatu ilma Arabaa ajjeesee kinoo qabamee jira jechuudha. Egaa ofuma isaaniitiif ofirratti murteessuu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf akka gaariitti du'uu wayya. Egaa ijoolleen keenyas yeroo tokko dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa. Garuu immoo keenya ijoolleen yeroo baay'ee achitti ajjeefamaa kan jiran mucaa tokkichi gaafa ajjeefamu miidiyaa hundi galabbatamee jechuudha. Guyyaa kaleessaa guyyaa dheengaddaa argitan yoo ta'e jechuudha. Gara miidiyaa isaanii gara TikTokii gara Facebook gara miidiyaa hundarratti faffaca'ee namni sheer godhee waliin ga'e jechuudha. Osoo mucaan sun argamuu baatee garuu ijoollee Itoophiyaa akka fixan murteeffatanii jiru jechuudha. Ilaala. Seera biyya sanii ilaala. Mucaan kun qabamee gina ammas immoo waan dhiisanii miti. Namni isaanii ajjeefamee dhiisatoo simbirrumti akkabaabii malee gaafa ajjeefamte isaan sin dhiisanii jechuudha. Kanaafiyyuu ijoolleen dhiiraa tun yeroo baay'ee beekte mushkilaa ishee mushkilaa miti. Gara zeeginnatiitiin ijoollee miskiina gara baharitti irraan yookiin immoo kunoo akkatti makaraa wal agarsiisu garuu namni zooroo beektanii namni waan namaa of harkaa qabu namni lubbuu namaas taphate zooroo booda hin hafuuf jechuudha. Waan kanarraa isa buusee jechuudha. Mucaan kunis yookiin egaa dhugaa dubbachuuf ijoollee miskiinni kan dalagaa dhabba'an kan kaayyoo qaban kan karoora qaban osoo jiranuu isaanitti dinqii ta'e jechuudha. Dinqii amma ijoollee miskiinni tun amma hin sodaatu hojii dalagachaa jiraniyyuu isaanis akkasuma godhanii Araboonni nu dhiistu jedhanii amma hojii isaaniitu lapheedhaan hojjetatanii jechuudha. Ijoolleen miskiinni dhugaa dubbachuuf akkanatti bu'aa jiru jechuudha. Mucaan tokkichi kun namoota Itoophiyaa hunda xureessee jechuudha. Ilaala. Hojiin nama tokko biyya Arabaa keessatti dhugaa dubbachuuf maal seetanii yeroo darbee sarratanyaan Itoophiyaa ijoollee isaanii ajjeestee jechuudha. Daa'ima wayii ajjeestee sarratanyaa hundi barasan dhugaa dubbachuuf dubartoonni ati Itoophiyaadhaa gaafa isin jedha si dheechuu jechuudha. Akka nama bineensa argeetitti Itoophiyaa baqa qorshooshiisanii sarratanyaa Itoophiyaan barbaadnu jedhanii nama takkittiin mucayyoo waa ajjeeste namni hundi xuraa'ee jechuudha. Kanaafiyyuu maal jechuu barbaadanii foon takkittiitu xannicha takkas foon baay'ee ajjeessaa jedhan. Kanaafiyyuu mucaan kun nama maal godhe Itoophiyaa hunda akka isaan baqa karoora isaaniitti kute jechuudha. Duraanuu ijoollee keenya akkanatti fixaa jiru ammas immoo itti deebi'ee maal godhe akka guutuutti jibbumaan godhise jechuudha. Ofii isaatiin lubbuu takkittiidhaan du'es du'e. Garuu warroota afeef warroota kaayyoo qabuuf warroota hojjetaa jiraniif mucaan kun itti kutee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf xigaabin namoota keenya ijoollee miskiina lafarraa ijoolleen tun amma dhugaa dubbachuuf
caakkaa keessa kan jiraatan tuni an akkasiiti jechuudha. Durri hojii hin qabne waan namaa nyaattee bultu kan ijoollee miskiina caakkaa keessatti ajjiisaa miskiinarraa waan qaban nyaachaa saamaa turtetu ol ba'ee araba argannaan araba ajjeese. Ilaala dhugaa dubbachuuf miskiina ijoollee miskiina dhiiga isaanii santuu humna dafqa isaanii santuu mucaa kanarraa itti iyyee kanarra isa buusee jechuudha. Namni waan gaarii hojjete yoomiyyuu hin milkaa. Namni waan badaa hojjete yeroo saniif itti fakkaata malee yeroo saniif nyaata waan namaa san nyaata yookiin dhuga malee waan namaa saniin yoomiyyuu taana farankaa xiqqoo wanti nama sirra jiraannan hin milkooftu jechuudha. Dhumni kee ilaala. Dhumni kee badaa ta'a jechuudha. Gudditu. Waan gaarii gaafa hojjette waan magaariitu si ati immoo waan badaa hojjette taanaan ilaala. Ijoollee miila darbe beektanii ijoollee miskiina ijoollee xixiqqoo qabanii caakkatti tumaa ajjeesaa maal jechaa turan ijoollee miskiina biyyarraa akkasii baqatanii deemanii hojii adeeman achitti qabanii waan qaban irraa fudhatanii kunoo kanuma jechuudha. Ilaalame dhumasaa har'ammoo arabatti darbee nama arabaa ajjeesee qabamee hin beektu. Araboonni immoo seerri saawudii immoo ajjeesaa malee du'uma malee waan biraa hidhaa akka biyya keenya hidhanii hin qallabanii jechuudha. Akkasuma morma ishiirraa kutu jechuudha. Kanaaf oduu kana beekanu osoo kana innuyyuu murteeffateetuma dhaqe malee seera saawudii wallaalitii miti. Yaa tokkuma ajjeesitan bada jedheetuma malee murteeffate. Kinoo dhiyoo kana ijoollee meeqa araboonni ajjeeste gataa jirti jechuudha ijoolluma bira hojjetan. Isaan biyya isaanii keessa jiru namni gaafatu hin jiru mootummaan keenya waan akkanaa kana hin dubbatu. Kanaaf isaan bakka argatanii waan akkanaa kana raawwataa jiru jechuudha. Odoo mootummaan Itoophiyaa akkamitti akkana nama du'e san takataattalee akkanatti irreebanii jechuudha. Yeroo darbee amma beektanii Filipiinii amma hin beektu mootummaan Filipiinii bakka fe'etti namni isaanii takka duute akka baabii malee takka duute taanan hin dhiisu jechuudha. Kuweetitti miciyyoon Filipiinidha nama ajjeeste jedhan. Garuu isaan du'a itti faradanii inuma fudhatee jedhan dhugaa dubbachuuf Filipiinii san. Kanaafiyyuu osoo akkasitti kan mormu ta'e garuu waan nama ajjeesudha. Kuni waan eenyu hin qabu hin waan akkana kana waaqayyo nama baraaru dhugaa dubbachuuf baay'ee ulfaata. Ni beektu araboonni Itoophiyaa bakka waanuma beektanii hundumti namoota hunda akka nama hundaatti fudhatu jechuudha. Akka namni hundi miidhatti si ilaalu jechuudha. Namni isaanii du'e taanaan namni isaanii xiqquma caafiin tuqame taanaan jeegan biyya biraa ajjeesu taanaan ni beektu. Seera arabootaa jechuudha. Simbirrumti isaanii akka duutu hin barbaadan. Waan biraa dhiisii nama isaanii dhiisii jechuudha. Kanaaf mucaan kun odoo seera achii beekuu nama arabaa osoo amma fe'eeyyuu si miidhe dhugaa dubbachuuf oduma amma fe'eeyyuu miidhuma isumaattuu kaatee seeraan gaafa ta'u kun immoo jalaa Anna akkasii waan hundaafuu waaqayyo isaan waliin haa ta'u. Warroota afaan warroota kaayyoo qaban warroota karooraaf kaayyoo isaaniitiif biyya ba'u waaqayyo isaan milkeessu. Namoota akkanaa immoo dhugaa dubbachuu fi namoota kifuu akkanaa ta'an immoo kinooshiin booda hin baddi waanuma balaa tokkoon itti buusa malee waaqayyo hin dhiisu. Dhugaa dubbachuu maaliif yeroodhaaf itti fakkaata waan hundumtuu namni waan namaa barbaadu namni waan namaa nyaatu dafqa namaa nyaatu yeroo hunda har'aaf ittiin jiraata. Garuu immoo boru baluma addaa itti buusetuma waan ta'een isa adabaa jechuudha. Kanaafuu namni waan namaa barbaadu yoomiyyuu hin milkaa'u. Inni akkasii waan hundaafuu iyyuu biyya ormaa keessatti dhugaa dubbachuuf
beektanii ija jabaachuu miti nu ijoollee ta'e ijoolleen shamarranii amma fakkeenyaaf manuma keessattuu madaamin gaafa isheedhaan wal lollu tasgabbii godhachuu qabna. Beeksanii yeroo sanitti gaafa aartisan waa balleechuu kan immoo baqa harar jettee gaafa aartisan ofitti deebi'uu qabda. Galchuuf seexan waan taani siyaasaabsisti waan ta'eef. Ijoollee meeqa beektanii madaamidhaan wal lolee ofii firree lubbuudhaan darbee isheellee kan ajjeesan ijoolleen hin jiru jechuudha. Waan akkasii immoo waaqayyo namaa biraaru. Siin ta'uu taanan dhiistee wanni fe'e waan sitti biraa deemu. Galchuuf maaliif dafqa keentaan? Boru ati fayyaa qabaannan hojjettee fidda waan ta'eef biraa ba'u khalaas. Wanti wajjiniin bakka biyya ormaatitti si taasisaa hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu Rabbi sababa akkana biyya ormaa keessatti nama oolchuu baay'ee ulfaata. Egaa baay'ee tokko baay'ee nama gaddisiisa waan akkanaa kuni. Waan akkasii jedha viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa. Waaqayyoon nu waliin haa ta'u nu haa eegu. Biyya keenya biyya nagaa nuuf haa godhu. Nagaan naa turaa ayyaana ta'a.